السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو فيا كيسني وندمت كيسني بقى جراتن وريد دفع جرتن أنا دفع سرين جدا ملتو سيكان الله سبسكرايب كده أكسم الله إلى رمي سنة ركوتات داتي وانتو نينو تقدم لك كسم براغوف أكسم الله ريدو أنجرتن أنا جرات بقى جراتني كومنتي دمر سودان غرغارا سرين جدا حكو يا داري أكتي بريدا ساب كل فا بشننا كل فا مجك جتني برنوت اللي رافرتني نموني باين كيك أجرني أستاذا كنا namoonni baay'ee wantoota garaagaraatiin ustaatota ati ustaata quraana duddubbaa kan kee jiru akkamitti waan akkasii akkamitti saaxilta waan akkasii isaanillee waan gubeetu jira duraan dhuguma hin fuune natti hin si'aa ture garuu yeroo ammaa kana warra geenyu akka fuudhanii jala isiin baate dubbataa jiranii kanaafuu isaanii wajjin turtii goona barnoota nuti irraa furan ijoolleen keessatti ijoolleen biyya ormaa jirru Ani daa'ima guddifannee durbummaa arganna kan jennu sila abdiyyuu akkuma oduu dhagaa jirru abdii hin qabnu ani nammoo abdiidhuma sana dhabnee jirra jechuudha. Maaliif asuma numa warruma biyya alaa jiran kana jabeeffachuutti nu deebisanii jiran ustaaziin durbummaadhaaf malee silaa iyyuu shamarran biyyaa wanti siin tokko wanti siin amma shamarran biyya ormaa geessu hin jiru. Asirratti immoo shamarran biyya ormaa dalagaa irratti kan durbummaa hin qabne kan durbummaan qabdu jechuu eenyu sitti mijatta inni akkanatti hin gaane biyya kana nuuf jechuudha. Sababanni kana jedheef qaaniidha akkasuma wantoota adda addaatiin ustaadiin kun qeeqamaa jiran ustaadiin kun baay'ee qeeqamaa jirani kanaafuyyuu sagalee isaanii dhaggeeffannee walitti deemnee hanga xumuraatti nu wajjiniin ta'a isiniin jedha maaliif irraa barnoota fudhannee irraallee bohaarraa jechuudha. xiqqoodhaan sagalee isaa isin dhageessisa hanga xumuraatti nu wajjiniin ta'an affeerraa kiyyaa isiniin jedha. Dubartiin abbootiniin durbummaa qabdu maalleetiniin nama harkaa tattaaffatti qabanii hin dandayan girgiddan nama buufti jechaa dhagaye. Maarree kookaa laslaasaa nama harka gaggabdi laslaasaa wayiillee bituun barbaachisaa jechuun kana seenaa duraan mataa keessa. Dubartiin durbummaa qabdu humna qabdi. Yeroo durii gidaaratti nama dhaatee garuu aadaan sun hafee jirani ustaadiin akkuma durii abbootiin jira yeroo nuti daa'imummaa akkasila akka abbootiin itti himaa guddisan girgiddaatti nama dhaate cimaadha kitaaba keessatti qaraanii jiran narkatti gaggabdii jedhee jiran biriin dhabakkoo ispiraayitii bitee galee jedhanii achirraan immoo erga bitanii dhaqanii booda immoo ispiraayitii kana ofumaa waan dhugan natti fakkaata kamiifuu biitee wajjiniin turtii gaarii jenna. Dubartiin abbootiniin durbummaa qabdu maalleetiniin nama harkaa tattaaffatti qabanii hin dandayan girgiddan nama buufti jechaa dhagaye. Maarree wallaahi gorfantu maal goonane haye intala mana yaalaa wayitaa geessineetiin hin jennu boo'isuma jalqabu. Eeganii manni yaalaa yaalii ufiin godhee yaalii ufiin gaggeesse. Gaafa kaanii maaltu jiraree akkasiin beeytanii qullaa. Asirratti mana yaalaa yeroo jedhan mana yaalaa isa eenyu miti ofumaa fittaananii step jedhan isaanii mana yaalaa geessanii yeroo jedhanii kalas qullaa taate jechuudha. Mi'a umurii waggaa 12 irratti wanti nama ajaa'ibu dhugaa abdii nama kutachiisa waan biyya keessatti deemaa jiru isin quban qabdan biyyaa baatanii jirtanii. Waggaa 12 umurii waggaa 12tti durbummaa dhabdee jira. Maaliif jecha kanaaf immoo baay'ee isaa kumatamanii jiran ustaatonni baay'ee maqaa. Wallaahi laazii Maamadu qoricha isinii qote sheeticha roobee fundugaa rabbi galee fuudheedha war tokko gowwaa. Wal baasaa deemamee jedhe dhugaa eenyuun fawaashinni akkasii akkasumallee hin zollomamu namnillee nama tokkotu abbaa 15 irraa fudhataa jira kaan immoo kanaan dhabaa jira waan ta'eef kun inni xiqqaata ofii jettee eeggatti jechuudha shamarran biyyaallee kanaafiyyuu ustaatatti hin duulinaa nuyiif sagalee ta'ee jira jechuudha ammas innis akkas jedhee jira kanarratti sagalee taatiniif hanga dhiisa osoo natti nan gowwoomfame jedhe mima sagalee taatti wajjin deema. Baadoon Rifatuun ammaqa. Kiu jechuun ammaqa. Gatiin itti baase uffanni itti baasee fi maariin itti baase na fuuldura deemuun ammaqa. Hayyee. Roobe adaamaa na fakkaatuun ammaqa. Hayyee. Roobe Addis Ababaa na fakkaatuun ammaqa. Bakki jiru kun abbootiin hin dal. Akka roobee Addis Ababaa natti fakkaachuu magaalaa walitti fakkaate wayyoo marumaa na dhukkubse wallaa ustaasi. Wallahi
baay'ee na kolfisiisanii dhugaa waan baay'ee irraa barattanii barnoota irraa guddaa argattan meemiyaa xumuroo. Kana fakkaatuun amma ka sireen irra jiru marti abbootiin kiinnootiin qabrii keessa jiraachuu ammalleetiin natti fakkaatuun amma ka egaa kiyya maal taatare gatii baaftee mi gatii haganaa baaftee kam goota balaan haganaa sirra gaggaame maa sababaa eenyuti sababaa goottanyaati maal gootareen dubbatinii callisi. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam maal jedhan gooddanyaa filadhaa saahiba filadhaa jedhan sababa gooddanyaan galaafatamedha. Ay miskiina dhugaa ustaad mukure ay mukure akkasitti ustaadiin akkas ta'anii jiranii qophii kanatti bu'aaraa bashannana barnoota illee irraa argattanii akkasumallee wanti karaa sobaan darban deebii nama dhiba jetti miti Oromoon illee kanaafuu utuu dhugaadhaan walitti himamee jedhu ustaadiin illee amma kana hin haaranu akkasumallee hin galchan seera shari'aa islaamaatti immoo kan durbummaa utuu qabdu fuudhamtee itti galfamuun dirqama jechuudha ulee irra bubbuusaati jechuudha kanaafuu ammas ture. Kanaafuu waan gaarii irraa baran ammallee sagalee kana wajjin turtii gaarii. Yunus Saayikoo waan jedhamu beektaa? Yunus Saayikoo. Namatti gaddeebi'ee dhiisi. Kuni faashina biyya keessa jiru siin addi siin hin baane. Siin haara waan baane wanni akkana mucayyoo dhiisi. Kana ni beekna dalagaa uummanni dalagaa oolu ni beekna. Uummanni martuu siin hin baane kun dhiisi. Abbarataa ta'uu seene abbarataa ta'uu isin jettan san. Mucama sanii akkana dalagee isuma beekeetiin awwalumaa itti seenee baranuma isinuma qarqaaruufi malee jedhee isuma naan jette aboo. Saayibuma kiyya sani aboo mana. Ajaa'iba saayibuma isaanii sana jechuudha innis hin gaafatee bara isinuma gargaaruu manitti seene astagfirullah laatiif ayya saayiba yeroo ammaa akkas ta'anii jechuudha sheek baalee. Keessa taphachiise. Mucayyoo kiiloomeetira ishii ispaaltii takkaa irra baatee hin bahin. Mucayyoo maqaa maddoolaabuu waggaa sadii tapha manuma keessa taphatee miti reengingii manuma keessa godhaa baay'eedha. Akkanatti bara ijoollee waggaa 12-13 hin jirtu wayitan isiniin jedhu dhugaan seetan jiila qaba. Sheekan fuudhamaa didee ijoollee waggaa 12 hin jirtu yeroo isin hin jedhu nama antanu jedha dhugaadha kun. Tanii irraa dhaabat na sodaachise haalaan na sodaachise. Isaanuma naan jedhan amma kaa'anii rabbii kiyyaa jeemaan dubbanne mataa na dhukkubee ispiraayitii lamaa fi merendaa sanillee ofumaa dhugeen talatti hin kennine ofumaa. Ispiraayitii fidindatti jalqabaan isinitti meesana kun gamma osoo ofumaa bitatanii jechuudha. Ofumaaf iyyuu isuma bitanii dhala ofii dhugan. Heega hin gubatanii. Lamaan wal bira fide. Mana galaa jedhee isaan mana galaa jedhee ni mana gaggeesse. Ishaayii masgiida Hamzaa seenee. Ishaayii masgiida Hamzaa seenee jedhanii kanaafuu dhugaa ustaaza kanarraa waan baay'ee barachuu dandeenya. Wanti hundinuu biyya keessatti qaala'eera wanti hundinuu biyya keessatti eenyu ta'eera jennee gallee xiqqoo daa'ima xiqqoo guddifanna jennee kan nuti eegaa jirru kan dhannee biyyaa fuuna jedhaa jirru abdii nu kutachiisani kanaaf. Wallaahi laazi Maammadu qoricha isinii qote isheetichi roobee hundugaa rabbi galee fuudheedha war tokko gowwaa galee fuudhata biyyaan baatan dhiisee galeetiniin ta dingilii qabdu fuudha. Kanaafuu inshallah waa'ee shamarran biyya alaadhaa eenyudha warqiidha warqii irraati beekumsa horattee jirti akkasumallee mooyaa adda addaa beekumsa waan adda addaa barnoota adda addaa gara telegiraam. Sagantaan keenya hin dhumne deeqaa tokko tafee jira obboleettiin keenya dhuftee yeroodhaan galtee na cinqaa turte suni deediyoo deeqaa lamaa wayii keessatti dhaamsa wayii ustaaza kanarraa dubbachuu barbaade Muhammadoo illee qeeqitee jirti waan ta'eef ammallee turtiin keessan wajjiniin haa ta'u isiniin jenna ka maarreen faffagaatina bu'aartanillee itti bashannantanillee turtiin keessan wajjin haa ta'u. Wallaahi laazi Maammadu qoricha isinii qote isheetichi roobee hundugaa rabbi galee fuudheedha war tokko gowwaa galee fuudhata biyyaan baatan dhiisee galeetiniin ta dingilii qabdu fuudha. Mucayyoo waggaa 13 dingilii mucuuq irraa godhanii isheetichi fuudhee ofirraa galche jechuudha mana yaalaa geesse. Wallahi sheeticha kana wallahi na harkatti gaggabdi jedheetiniin asiira biteellee hin dhugeedhe bagaa dhugde bilaafiya wallahi sheeticha kun maraataa war sheeticha maraataa sheeticha teknooloojiin guddate ati ameerikatti dhalatu ummaste malee yaa sheeka roobe gara bishee Abdulaxiif maal jedhase dhuguma ati Ameerikaa maltee malee biyya Itoophiyaa san keessan hin malle. Maammadu qoricha qotteef Maammadu us jetteen taa'iniitii ta'uu biyya ormaa sana ofirraa fuudhe. Shamarran biyyaa maafii dingili.
hin qabdu jedhee hin qabdu eessaa fuuti sossobanii harkaa fuudhamanuma keessatti sanuu hiriyyammaatti isaatti irraa buteera wallaa akkatti bilaasha taate kunoo yaa dingilii hin booya wallaa yaa dingilii hin bootte jedhee innuuyyuu mana yaalaa keessa teettee bootte wallaa garaa nyaatti gizee san garaa nyaatte gizee awwala kennituu garaa nyaanne mana yaalaa geessinaan garaa nyaattee bootti yara wallaa jawarran kenna kummoo miskiinaa sheeka roobe odoon isa taate takka takkaan irra deemee mana yaalaa geessa erga noodin ijoollee roobee baalee keessa guutumatti fuudha mana yaalaa geessatti ta keessaa qabdu fuudha dhugaa rabbi gana akkatti teettanii arsii dhaqeetiin hin jedha jettanii arsii ofirraa dhiisaa achuma keessaa roobeen keessa jechuudha guutuu mana yaalaa keessatti ta qabdu keessaa fudhadha dee qalbii dhaabbo dhugaa rabbi isheetichi dingilii hawwii qaba jechuudha dura sin agarree ammas yoon argin sila eessaa fuudha dhugaa rabbi way gaafa du'an dingilii fudhatani yoo akka tasaa jannata galanii argatanii achitti gaaf du'an dingilii fudhatanii amma isheetichi kun yeroo dursa quraanatti gizee ofii fixan gizee durbummaa fudhatan jechuudha amma eessaa fuudha yoo jaartii durbummaa hin qabne jaartii dingilii hin qabne fuudhin isheetichi kun eessaa fuudha rabbitti dhugaa rabbi baga mana yaalaa ofirraa geessitanii yookaan anatu isinii dayaa ofirraa dhiisaa ta dingilii qabdu jechuudha ganaa cinqamtanii birrii keessan baastanii mana yaalaa geessitanii sanuu hin qabdu qabameetiin jedhu yaa shamarran keenya yaa sheeka roobe